Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Kabajamoo Obbo Gaazaalii Abbaa Simal Pirezidaantii Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenyaa fi miseensota keenyaa fi hirmaattoota keenya yaa'ii idilee jahaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee jahaffaa irratti hirmaachuudhaaf waamicha isiniif taasifame kabajanii itti gaafatamummaa heeraa fi uummataan isinitti kenname baachuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Imala badhaadhinaa biyyi keenya qabattee hojjechaa jirtu keessatti qoodni naannoo keenyaa olaanaadha. Inishetiivoon misooma magaalaa fi baadiyyaa wabii nyaataa mirkaneessuu irra dabree alargee dabaluu irratti xiyyeeffatan akkasumas gama ikooturizimiitiin hojiiwwan hojjetamaa jiran jijjiirama qabatamaa galmaa'aa jiruun sadarkaa idil addunyaatti looreetiin nagaa addunyaa keenya muummee ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmediif beekamtiin dhiyeenya kana kenname agarsiiftuu milkaa'ina keenyaati. Inishetiivoota gama misooma qonnaatiin qabaman milkeessuu keessatti qoodni uummata bal'aa keessaa'uu qonnaan bulaa keenya hoggansi mootummaa sadarkaan jiranii fi hojjetoonni misoomaa halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin galmoota qabaman milkeessuuf qaamoleen hojjechaa turan hundinuu galataa fi ulfina guddaa isiniif qabnu carraa kanaan ibsuun barbaada. Uummanni keenya mootummaa sagalee isaan hundeeffate cinaa dhaabbachuun hirmaannaa gama hundaan taasisaa tureen kan dinqisiifamudha. Hundaa ol ammoo uummata jabaa qormaatilee adda addaa isa qunnaman hunda dandamatee jijjiirama caalmaaf onnatee hojjechuun bu'aa qabatamaa uummata galmeessaa jiru of harkaa qabaachuun keenya imala keenya saffisiisuu caalaa yeroo hunda yaadama haaraa mul'ataa fi tarsiimoo rakkoo kamiyyuu dandamachuun boqonnaawwan haaraatti ce'uuf xiqiin akka hojjennu kan nu onnachiiftu ta'uusaa carraa kanaan ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti kallattiiwwan hojiiwwan misooma jiruuf jireenya uummata keenyaa boqonnaa haaraatti ceesisuu dandeessan bocuudhaan galmoota gurguddaa mul'ata kana dhugoomsuudhaa waliin karoorsee xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Hojiiwwan hanga ammaatti hojjetameen injifannoowwan argaman riqicha ceehumsa jijjiirama naannoo fi biyya keenyaati. Ergamni fudhanne ulfaataadha. Mul'anni keenya fagoodha. Daandiin keenyas dheeraadha. Karoorri qabannee hojjechaa jirru ammoo xiiqii fi kutannoo olaanaa kan gaafatu galmoota badhaadhinaa qabannee milkeessuuf ariitii fi saffisa olaanaadhaan hojjennee Oromiyaa fakkeenya badhaadhinaa taate uumuun sirna jabaa dhaloota har'aa fi egeree ceesisuu danda'u jiruu fi ijaaruu fi itti gaafatamummaa fudhannee hojjechuu irratti argamna. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota hirmaattotaa fi keessummoota keenya. Caffeen keenya murteewwan jajjaboo adoolessa dabarse keessaa ijoon karoora addaa bara kanaaf qophaa'e karoora xiiqii moggaasa jedhuun wayita raggaasu hojiilee karoorfaman hunda baay'inaan ariitiin qulqullinaa fi yeroo qabameef keessatti raawwachuu akka qabnu galmoota gurguddoo dameewwan hunda irratti qabaman milkeessuuf inishetiivoota adda addaa bal'inaan hojiirra oolchuun teeknooloojiin deeggaramee xiiqiin hojjennee fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuun diinagdee biyyaa utubuun jijjiirama hunda galeessa galmeessuu danda'uudha. Milkaa'ina karoora bara kanaaf qooda fudhattoonni qaamolee mootummaa sadanii iddoo olaanaa qaba. Kanaafis sirni wal hordoffii fi to'annaa fayyadamummaa lammiilee mirkaneessu qindoomina qabuu fi galma waldoo mul'ata keenyaa mirkaneessuu danda'u hojiirra oolchuun hojjetamaa turee jira. Mariiwwan adda addaa uummata keenya waliin taasifnee fi hojiiwwan hawaasa keessatti hojjetamaa jiran irratti hordoffii fi to'annoo gaggeessaa turreen dameewwan milkaa'ina keenyaa jajjabeessuun hudhaalee jiran ammoo sadarkaan furmaata waaraa akka argataniif mootummaa fi uummata gidduutti hariiroo cimaa fi wal hubannaan akka jiraatu taasisuun danda'amee jira. Caffeen Oromiyaa mallattoo uummata Oromooti. Caayaa uummanni keenya jalatti walgahee waa'ee egeree uummata keenyaa bilchinaan mari'atee itti murteessuudha. Hojiiwwan hojjennu hunda fedhii fi faayidaa uummata keenyaa madaalaa safuu aadaa duudhaa fi eenyummaa hawaasaa bakka nu buufate bakka bajuudhaan kunuunsuu fi ceesisuun ammoo xiyyeeffannoo keenya isa jalqabaati. Kanaafis waggoota lamaa fi walakkaa dabarsine keessatti caffee uummata madaalu ergama itti kenname gahumsaan bahachuu danda'uu fi
jaarmaya cimaa amaana ummata keenyaa galmaan gahuu danda'u ijaaruuf riformiiwwan adda addaa gaggeessaa kan turre yommuu ta'u jalqabbiiwwan jiran kanneen daran cimsinee itti fufsiisuudhaan itti gaafatamummaa seenaa nu harka jiru amanamummaadhaan baachuudhaan kutannoo olaanaadhaan yoomiyyuu caalaa kan hojjennu ta'uu ibsuun barbaada. Kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota keessummootaa fi hirmaattoota keenya mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyi bu'uura misoomaa guddina dinagdee fi utubaa badhaadhinaa biyyaa ta'uu hubatee obbolummaa dhugaa fi tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'een sirna dimokiraasii hunda galeessa hunda hammatu waliin jiraatuu fi waamicha nageenyaa karaa nagaan taasisaa ture fashalaa'uun isaa hawwii uummanni keenya nagaa fi tasgabbii qe'ee isaa keessatti akka bu'uuf qabu akka hin milkoofne taasisee jira. Waan ta'eefis nagaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuun hundaa ol uummanni keenya qe'ee isaa keessatti nagaan bahee akka galuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechuun dirqama mootummaa waan ta'eef tarkaanfiin seera kabachiisuu fi nagaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessuu cimee itti fufuu akka qabu maqaa koo fi maqaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaan waamicha dabarsuun barbaada. Yaa'iin har'arraa eegallee guyyaa lamaaf gaggeessinu kunis qaama hordoffii to'annoo caffee keessaa isa ijoo waan ta'eef gabaasa raawwii hojiiwwan qaama raawwachiiftuu ji'oottan 6 darbanii fi wuxileewwan labsii adda addaa ajandaa caffee kanaaf dhiyaatan keessaa ijoodha. Yaa'iin kun dhimmoonni nageenyaa misoomaa bulchiinsa gaarii fi kenna tajaajilaa dabalatee adeemsi raawwii gama hawaasummaa fi diinagdee jiru akkasumas hudaaleen adeemsa raawwii keessatti nu mudachaa turan hordoffii fi to'annoodhaan kan adda bahan koreewwan dhaabbii caffeetiin hojiiwwan kurmaana lamaan dabarsine seektaroota wajjin gamaggamamaa turan qabatamaan gara ummataatti gadi bu'uudhaan dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan irratti fayyadamummaa ummata keenyaa karaa mirkaneessuu danda'uun mariin bilchina qabu ni taasifama. Hojiiwwan ji'oottan 6 dabarsine keessatti hojjetamaa ture galmoota karoora xiiqii waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu xiyyeeffannoo olaanaa kan barbaadu yommuu ta'u hundaa ol kabajamaan miseensa caffee ummata bakka isa buufatee cinaa dhaabbatee gahee bakka bu'ummaa isaa akka bahatu maqaa koo fi maqaa caffee Oromiyaan ibsuun barbaada. Dhumarrattis bu'uura heeraa fi seera taa'een baay'inni miseensa caffee yaa'ii keenya jalqabsiisuu kan dandeessisu waan ta'eef yaa'iin idilee 6ffaa waggaa 3ffaa bara hojii caffee 6ffaa ammarraa kaasee ifaan banamuusaa kaasaa galmi badhaadhinaa hirmaannaa waloon taasisu ni milkaa'aa galatooma.